oduu ammi oduulee biyyoota giddugalarraa eegalla. Biyyoonni islaamaa hooggantoonni jechuudha biyyoota islaamaa marii ariifachiisaa guyyaa lamaaf turu qaxaratti taa'aa jiran kanarratti jechuudha. Suudiin akka malee dhaadattee jirti. Gumaa jechuudha ni baafannaa Israa'el irraa ni baafanna jechuudhaan dhaadattee jirti. Ammoo aleellaa jechuudha Israa'el qaxara irraa raawwattee hordofteeti beekan kana jechaa jirtu. Warri toobaalleen jiru kuni ruuzaa'u sodaachisuu dadhaban gaa'ee har'aan tana akka malee amileen isaanii cimtu fakkaatti biyyoota lixaa kana sodaachisan jechuudhaan Israa'el sodaachuun jechuudhaan fiigaa jiranii. Ammoo akka Aljaziiraan gabaasaa jirtutti Israa'el jechuudha qaxar dhowuuni lola jechuudha Gaazaa wajjin waraana kana dhaabuu hin barbaaddu Israa'el jechuudhaan maxxansaa gabaasaa jiranii. Kanarratti jechuudha mootummoonni islaamaa marii hatattamaa ta'aa jira. Marii ariifachiisaa har'aa fi boru turu. Kun ammoo duwwaa ta'eetuma jechuudha sodaachismu guyyaa lamaatiif ibsa wal faanaa baasanii hafammoo hojiirra oolaa akkamii waan jiru jala buunee isinii gabaafna. Ammoo qaxar akka jettutti jechuudha Paakistaaniis humna eertee miti ittiin Israa'el rukunnuu nuu kannitee jirti jechuudhaan dubbatee jira. Kanaafi hojiirra oolchamoonni oolchaa kannuufiin salphaadha waliin ilaallaa. Ammoo marii ta'aa jiran asirratti pirezidaantiin jechuudha Iiraan jechuudha irratti hirmaatee jira. Keessatti argamee jira. Waan isaan irra geengaa kan jala buunee isinii gabaafnu ta'a. Ammoo haaloo baannaan akka malee amilee isaanii ta'e osoo to'ata irraa baasanii leenjii baay'ee gaariidha. Walumaan ilaalla garuu yoo tokko mana kanatti jechuudha hedduu barbaachisaadha. Ammoo marsaan itti aanu Turkii ta'uu isinii gabaaseetiin jira akka jechuudha. Ministeeronni Israa'el jechuudha gabaasanitti marsaan itti aanu hanga hooggantoota Hamaas keessaa baasanitti biyyoota giddugalaa kana bar tokkotti irra yaa'uun keenya hin oolu jetti bar Israa'el tajaajilan nu qabate. Kanatti aansuudhaan oolmeenii Gaazaa guyyaa irraan tanaa hedduu nama gaddisiisa. Namoonni kumaatama lakkaa'aman jechuudha qe'ee isaan irraa buqqa'anii dirqamaan buqqisiifamanii jiran jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo barreessaan mootummoota gamtoomaniitti ministeerri dhimma alaa jechuudha Usaayid Roobiyoon guyyaa irraan tanaa wastarni Israa'el seenuudhaan wastarniitti jechuudha daawwatee Israa'el daawwatee jira bakka jechuudha Yihuudotaa guututti iddoo jechuudha Yihuudoonni itti sajadan achitti sagaduudhaan waliin naannawaa jiranii. Isaan daawwannaa bashannanaa keessa jiran bashannana jechuudha Ameerikaa fi Israa'el jechuudha. Biniyaam Netanyaa'uun inumaa haasaa irraan tana taasiseen michummaan teenyaa fi tan Ameerikaa jechuudha akka malee cimtuudha. Akka dhagaa girgiddaa qulqulluutti jechuudha michummaan teenya cimtuu jabduudha jechuudhaan ibsee jira. Biyyi Falastiin gad dhaabbattu inuma hin jirtu jaarraa deddeebi'ee ammoo qaallicha kana maaltu mala dhiiroo akkamiin har'aa qabu dandeenye garuu jechuudha marii ariifachiisaa qaxartaa jirtu kanatti Paakistaan irratti hirmaachuu fi akkasuma jechuudha Iiraan irratti hirmaachuun baay'ee barbaachisa. Garuu keessattuu Iiraan keessatti argamuun hedduu waan gaarii na gammachiifte. Iiraan tun akka warra lixaa keessatti eertee miti sodaatamtuudha. Akka malee isaan kun warra lola addunyaa sadaffaa addunyaa yaaddeessaa xoolee eertee guyyaa 12tti harka kannachiisee qabbaneessise waan ta'eef. Ammoo isaan kun silaa bar yoon islaamaan osoo walii galanii Iiraan moo'elatti maxxananii Iiraan wajjin socho'anii dhugatti jechuudha warra lixaa raguutoo kanatti afaan qabachiisan. Garuu sabboonummaa tanaatu keessa isaanii diigee waan ta'eef akkasii inshaallah rabbi haa tokkoomsu. Kun ammoo ammaasis biyyoota giddugala kana keessaa qaxar ammoo onnee biyyoota giddugala kana naaf fakkaatte yookaan gartee miti iddoo barbaachisummaa isaaniiti. Iraanis deengadda jechuudha buufata xiyyaara buufata waraanaa Ameerikaa achitti rokotte waan ta'eef kana walumaa galatti marii ariifachiisaa irraa biroo tattaa'u jiran isaanis waan irra ga'een walumaan kan ilaallu ta'a. Kanatti aansuudhaan Aljeeriyaa mootummaa haaraa har'aan tana muuddee jirti. Ministeera haaraa muuddattee jirti wanneen Aljeeriyaan. Kanatti aansuudhaan oolmeenii Gaazaa akkuma isiniin jegaa hedduu nama gaddisiisa. Du'aa jabaadha inshaallah rabbi bilisa haa baasu. Amma warri lixaa kun warreen hawaasni namummaa beekoo jechuudha akka malee sagalee ta'aa jiranii. Kanatti aansuudhaan ammoo jiddumaamee mallattoo gurraatti na tuqudhaan subscribe godhaa. Nu dabalama maatii keenya ta'a nu jajjabeessaa galatoomaadha. Gara jechuudha oduuleen irra biyyoota giddugala qaban kanuma fakkaata. Ammoo warri lixaa beekamaan akka Israa'el wajjin jiru baay'inatti moolakki akka namummatti Gaazaa wajjin dhaabbachaa jiran. Namni biyyummaa akka Falastiin dhaabbattu jechuudha taasisaa jiru warra lixaati dhugatti. Kan jechuun dhiibbas godhuu danda'u dhaabuus danda'u isaanuma. Warri biyyoota giddugalaatiif Afrikaan tun dhiisisiin silaa'uu maxxantee jiraattuudha.
Kana hundaafuu rabbi bilisaa baasuu warra islaamaa biyyoota islaamaa kanaas waliigaluun isaanii nu gammachiisa. Kanatti aansuudhaan gara biyya keessatti yoo isin deebinu guyyaa arraan tanaa qormaanni barattoota biyyoolessa kutaa 12 arraan tana xumuramee jira. San keessaa obboleessi keenya Khaalid Bashiir akka biyyattiitti jechuudha qabxii ammaan dura takkaa biyyattii keessatti barattoonni fidee hin beekne fiduudhaan riikaardis cabsee seenaa galmeessee jira. Qabxii waliigalaa 590 takka fidee jira barnoota gosoota 5. waaw maashaallah keessattuu muslima ta'uun isaa hedduu nu gammachiise. Kanaaf pirezidaantoonni dhimmoota islaamaa hanga jechuudha naannoorraa hanga federaalaatti jechuudha badhaasuudha qabaniin dhaamsa keenya asumaan jechuudha dhaamsa dabarsinaa fi ammoo manneen barnootaa 50 guutumaan guutti barattoonni manneen barnootaa 50 dabaranii jiran. Manneen barnoota 1,200 fi meeqa 49 immoo maalii guutumatti sanii olii kufanii jiranii jechuudha. Kanaaf dhugatti laffaatiin barattoota qabxiin isaanii akkana taate amma rakkoo qabu barattoota moo barsiisota moo ministeera barnootaati jennee olaalle tarii barattootaas ta'uu danda'a. Maaliif yookaan ministeera barnootaatis ta'uu danda'a yookaan ammoo barsiisotaas ta'uu danda'a. Barsiisonni seeraan barachuu dhabuurraa seeraan barsiisuu dhabuurraa barattoonni seeraan barachuu dhabuurraa yookaan ministeerri barnootaatis dhiibbaa barattoota irra godhuudhaan akkanatti biyyattii kufaatiidhaaf saaxiluudha danda'a. Hundaafuu wanni jechuun silaa jala bu'ee qoratamee adda baafamuu qabaa barbaachisaadha ta'uu qabaasi. Ammatti immoo wanni jechuudha ministeerri barnootaatis adda baasee jechuudha. Kana amma barattoonni mana barnootaa 50 gisee guutumattuu dabran warri barattoonni jechuudha barsiisaa cimaa fi barattoonni seeraan barsiisee barattoonni seeraan barachuudha agarsiisaa jechuudha. Ammoo manneen barnoota 249 ol guututti kufuun isaanii kufaatii biyyattiirraa gadhaantuu mi'aati paarsantaa 100 keessaa parsantii 9 yookaan hanga 10 jechuudha 90 ol kufanii jiranii agarsiisaa jechuudha. Waaw ta'uun biyyattiif kufaatii hamtuudha. Ammoo barattoonni akka haalaan dabran keessaa kan naannoo Hararii, naannoo Amaaraatii fi naannoo isa takka naannoo sadiitu akkaan dabre jaanii baay'ina keessatti akkasii. Hundaafuu guyyaan har'aa guyyaa barattootaati. Guyyaa qabxii qormaata barattoonni jechuun hirii isaanii arkanii kan kufee waggaa dhufu waggaa jechuun bara 2018 kana keessatti jechuudha cimee kufaatii sana irraa baratee akka cimee baratu qabxii olaanaa fiduu jechuudha isa kakaasuudha. Kanaaf hundaafuu warri gammaddan baga gammaddan warri kufees baga gammaddan gammadaa fuulduraa jechuudha isin jajjabeessa waan ta'eef cimsa kufaatiin kufanii achitti hafuudha malee achirraa baratanii cimuun ammoo fuulduraa jechuudha bu'aa guddaadhaan as ba'uudha. Kana kan cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduun irraa qabnee kana fakkaata. Kan biraatiin an qolatee nuti sheer godhaan facaasaa. Anka isin dhugeessa oduu ammeeti ammoo maatii keenya ta'an dabalamaa mallattoo gurraatti kun subscribe godhaadha. Galatoomaa jabaadhaa. Kana ammoo yaada qabdan komentii lakaa ni dubbifna. Akkasuma immoo garee adda addaa irratti sheer godhaadha. Nama dhuunfaa irratti sheer godhaadha. Gara hundaan facaasaadha. Oduuleen addunyaa guutuu akka isin bira geessu. Oduu addunyaa isin bira gahu bu'aan isii maali? Bu'aan isii barnoota. Namni ijaa waa barata, gurraa waa barata, qalbii waan gaarii qabata. Waan isirraa hubatu qaba. Addunyaan tuni hangam takka akka isin gartee miti guyyaa guyyaan waa meeqa wal afaan fiddu, waa meeqa wal keessa dabarsitu. Kan kun gaddaa kun gammada, kan kun aruuzaa kun taasisaa, kan kun maali kun akkana, kan kun nagee qabu kun lolaan jechuudha weerarama, kan kun nyaatee dhugee quufee jechuudha bira rafuu kun ammoo beelaan wanna ta'a. Kanaafi kana hundarraa maal barannaa akkamitti wanna taana kanaafi oduulee addunyaa guutuu jechuudha isin biraan geenya. Galatoomaa jabaadhaa inshaallah hanga oduulee biraatti walitti deemnutti turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.